Kabajamtoota hordoftoota Obdi Miidiyaa bakka jirtanitti nagaanii fi ayyaanni Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii galata Waaqayyoo nuti bakka jirrutti maatii keenya wajjin nagaa guddaa qabna. Ni nagaa isaa nuuf baay'isee, ni ayyaana isaa nuuf baay'isee Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos bara baraan ulfina guddaa haa fudhatu. Sagalee yoo ta'e koomentii jalatti nuuf barreessaa. Hiriyoota keessaniif sheer godhaa. Ergaa hiriyoota keessaniif sheer gootanii hiriyoota keessan hafirtaniin booda keessummaan guyyaa irraa qabadhee isiniif dhiyaadhee isin beeksiseen kallattiidhumaan sagalee Waaqayyoo guyyaa irraatiif qabannee dhufne isiniif qoonnaa mee hiriyoota keessan affeeraa. Hundumti keessanuu seenaa galaa nu hordofaa sheer godhaa. Walitti deebina. Sagaleen keenya isinitti ni dhaga'ama. Koomentii jalatti nuuf barreessaa. Dhaga'ama yoo ta'e. Tole egaa Waaqayyoo isin haa eebbisu akka dhaga'amaa jiru nutti himtaniittu. Sagantaa keenya guyyaa har'aa itti fufnaa. Har'aa keessummaa kabajamtuu hojjettuu wangeelaa obboleettii jaallatamtuu tokkoon qabadhee isiniif dhiyaadhee. Keessummaan kun eenyu jettanii yaaduu dandeessu, gaaffii kaasuu dandeessu. Tarii kaan keessan immoo beeksisa dursee daqiiqaa muraasa dura maxxansirraa hubachuu dandeessu. Giiftii duree mana keenyaa qabadhee isiniif dhiyaachuu kiyyaadha. Yeroo miidhagaa, yeroo gaarii akka waliin dabarsinu abdii guddaan qaba. Mee keessummaan kan koo maqaa ishee isinitti himtee sana booddee gara sagantaa keenyatti Waaqayyoodhaan kadhannee waliin ceena. Eenyu isiniin jedhume? Ni maqaan koo hojjettuu wangeelaa Maskaram Tafariin jedhama. Egaa baga nagaan gara Obdi Miidiyaa dhuftee. Egaa yeroo dubbatamu abbaa warraa cimaa duuba haadha warraa cimtuu duuba abbaa warraa cimaatu jedhama miti? Daayivertii godhama. Yeroo baay'ee onlaayinii kanarratti fi kallattiiwwan garaagaraatiin tajaajila kiyyaa argaatu jirtu. Bifaan amma isin tajaajilaa jiru qofaan otoo hin taane onlaayinii kanarratti bifaan mul'anneen tajaajilaa ture hundumaa duuba koo dhaabbachuudhaan naaf kadhachuudhaan na gorsuudhaan ba'aa maatii ba'aa jiruuf jireenyaa baay'ee baachuudhaan tajaajila guddaadha kan isheen na waliin kennaa turte. Kana qofas otoo hin taane kennaa Waaqayyo isheedhaaf kenne ayyaana Waaqayyoon isheedhaaf baay'iseen dubbii sagalee Waaqayyoo barsiisuu, dargaggoota gorsuu, kadhachuudhaan akkasumas yeroo garaagaraatti sagantaa dubartootaa qindeessuudhaan akkasumas ijoollota barsiisuudhaan yeroo dheeraadhaa kaastee tajaajila nama turteedha. Hojjettuu wangeelaa Maskaram paasterii yookaan hojjetaa wangeelaa waan ta'eef hojjettuu wangeelaa jedhamte otoo hin taane isheen illee ayyaana Waaqayyoo isheedhaaf baay'iseen akkuma kan koo kolleejjii Macaafa Qulqulluu galtee sadarkaa dippiloomatiin kan eebbifamtee dubbii sagalee Waaqayyoo laphee keessaa kan qabdudha. Yoo Gooftaan jedhe jaalala Waaqayyoo yoo ta'e kana booddee kallattiiwwan garaagaraatiin isheen illee waan ishee keessa jiru isiniin geessi. Gooftaan ulfina guddaa fudhatu. Ammallee hiriyoota keessaniif sheer gochuu hin dagatinaa. Guyyaa har'aa sagalee Waaqayyoo keessaa bakka tokko dubbifannee ergaa gabaabaa, ergaa yeroo erga isiniin geenyeen booda hojjettuu wangeelaa Maskii wajjin itti fufnee Waaqayyoodhaan ni kadhanna. Akkaataan nuti dubbii sagalee Waaqayyoo ittiin isiniin geenyu wal harkaa fuuneetu wanna Hafuurri Qulqulluu nutti mul'ise, wanna Hafuurri Qulqulluu nutti agarsiise kutaa qabannee dhufne irratti dudubbanna. Gooftaan bara baraan ulfina guddaa fudhatu. Baga nagaan nu eegdanis illee anaa dhufuun jettanii nu simataatu jirtu. Eebbifama. Sagaleen Waaqayyoo guyyaa har'aatiif qabannee dhufne akkuma mata duree irratti ibsuudhaaf yaalle Maarqoos, wangeela Maarqoos boqonnaa 10 lakkoofsa 46
hanga 52 kan jirudha. Mata dureen nuti har'a qabannee dhufne harka hin kennin kan jedhudha. Maal jechuudha? Harka hin kennin. Mee harka hin kennu jedha. Hallelujah. Bakka jirtanitti harka hin kennu jedhame. Yaa nullee harka hin kenninu. Harka kennuun maali waan jedhutti deebineetu ilaalla. Ani dubbisu moo ati dubbista? Sagalee kee ol qabadhu yeroo dubbattu. Nan dubbisamee macaafa qulqulluu keenya akkas jedha. Ergasii isaan Yerikoodhaa dhufanii yeroo Yesuus bartoota isaatii fi tuuta sonaan baay'ee wajjin Yerikoodhaa ba'ee adeemuuf jedhutti Berxemiyoos ilmi Ximooos namichi jaaman tokko karaa bukkee taa'ee in kadhata ture. Yesuus nama biyya Naazreet ta'uu isaa yommuu dhaga'e iyyee Yesuus ilma Daawit na maari jedhe. Namoonni baay'een calluma jechisiisuudhaaf isa inifatan. Jecha kanarran isiniif deebi'a. Namoonni baay'een cal jechisiisuudhaaf isa inifatanii. Inni garuu ittuma caalchisee iyye. Maal godhe? Ittuma caalchisee iyye. Ilma Daawit na maari jedhe. Yesuus yommus dhaabbatee waamaa jedhe. Isaan immoo namicha jaamaa sana ni waamanii. Jabaadhuu ka'i si waamaa ittiin jedhan. Ameen. Har'a si waama. Hallelujah. Har'a nu waama. Hallelujah. Furmaataaf nu waama. Ameen. Hallelujah. Jabaadhuu ka'i si waamaa ittiin jedhaniin. Kanaaf inni wayaa isaa ofirraa darbatee utaalee ka'e. Gara Yesuusittis ni dhufe. Yesuus maal akkansiif godhu barbaaddaa jedhee gaafateen. Namichis akkas jedhe. Inni jaaman sun immoo deebisee agartuu koo akka anaaf deebiftu yaa barsiisaa jedheen. Yesuus immoo karaa kee dhaqi amantiin kee si fayyiseera jedhe. Achumaanis agartuun isaa hin deebi'eefi karaa isaas adeemuu hin jalqabe jedha. Gooftaan haa ulfaatu. Mee gabaabsitti Waaqayyo nu kadhadhu sana booddeetti fufna. Hallelujah. Si galateeffannaa, si ulfeessinaa, Waaqayyo abbaa keenyaa gaarummaa nuuf gooteef jaalala nutti agarsiiste hundumaaf maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin maqaan kee kan eebbifame haa ta'u. Ati waan hundumaan dandeessa, waan hundumaa hin beekta Waaqayyo. Yaa abbaa keenyaa daddaballee galata siin jenna. Maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni guddaan, ulfinni guddaan, kabajni guddaan si duwwaadhaaf haa ta'u. Nu gargaarte, nu eegde, holota koo gargaarte, isaanii wajjiniin taate. Yaa Waaqayyo gooftaa rakkina isaaniif dhiphina isaanii hundumaa keessatti barruu kee irratti isaan baattee adhaan isaan geesse. Kanaafuu abbaa si galateeffanna. Galanni guddaan ulfinni guddaan siif haa ta'u. Dubbiin kee nama barsiisa, karaa namatti agarsiisa, lafa kufanii nama kaasa, jireenya namaaf laata. Maqaa Yesuus Kiristoosiin dubbiin kee kun Waaqayyo dhaloota baay'ee akka hiiku. Yaa Waaqayyo gooftaa jireenya dhaloota baay'eetti yaa Waaqayyo gooftaa isa abdii kutatetti abdii akka kennu maqaa Yesuus Kiristoosiin kana gochuun jaalala kee nuuf haa ta'u. Nu gargaari Waaqayyo. Maqaa Yesuus Kiristoosiin nu wajjiniin ta'i. Waan hundumaaf ulfaadhu maqaa Yesuusiin. Ameen. Hallelujah. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin ulfinni guddaan haa ta'u. Jesus. Hallelujah. Galgala kana Waaqayyo yeroo miidhagaa nuuf kennaa. Mata dureen har'a irratti dubbadhu maal ture? Harka hin laatin. Harka hin laatin kan jedhudha. Irra deebinee isiniin jennaa amantiidhaan harka hin laadhu jedhaati. Koomentii kana jalatti barreeffadhaa. Hallelujah. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos bara baraan kan ulfaate. Harka laachuu jechuun maal jechuu akka ta'e isiniif galaa. Harka laachuu diduunis maal akka ta'e isiniif galaa. Harka laachuun mo'atamuu jireenya ofii, namummaa ofii, yaada ofii, mul'ata ofii dabarsanii kennuu yookaan buusuu yookaan gatuu yookaan immoo sodaa keessa galuudha jechuudha. Harka kennuu diduun immoo maalidha? Harka kennuu diduun lakkin kennuani. Waaqayyo na fayyisa, Waaqayyo na wajjiniin ta'a, Waaqayyo hidhaa koo narraa hiika. Kanaaf rakkina kootti, haala kootti, dhiphina kootti, dhukkuba kootti harka hin kennu. Gaafa nuti jennu haalli keenya inni nu rakkisuu fi dhiphinni keenya iddoo isaa gadhiisee deemaa jechuudha. Hallelujah. Eeyyan sirriidha. Harka hin kennu jechuun hin mo'amu, hin danda'u hin jedhu, boochuu hin ta'u, akkasumas dhiphummaa qofa hin dubbadhu, gadaantummaa qofa hin dubbadhu,
darbeetan hin deema wanti na danqu jiraachuu ni mala wanti na teessisuu barbaadu jiraachuu ni mala wanti na boochisuu barbaadu jiraachuu ni mala wanti na gufachiisuu barbaadu jiraachuu ni mala wanti sarara keessaa na baasuu barbaadu jiraachuu ni mala ani garuu harka itti kennee waan na teessisuu barbaadeef kunoo siifan ta'a waan deemuu na danqiteef kunoo siifan ta'a waan dubbachuu na dhoowwiteef hin dubbadhu nan callisa jennee waan challenge nu gochuu barbaade sana jalatti kufuu otoo hin taane dinnee abdii sagalee waaqayyoo kakuu keenya irra ija keenya yaada keenya qalbii keenya keewwannee fuulduratti deemuu jechuudha haleluuyaa isa barbaanne sana bira deemuu isa barbaanne sana bira ga'uu jechuudha namni harka hin kennu namni laphee cimaa qabu namni amantii cimaa qabu namni honnee cimaa qabu namni fageessee ilaaluu danda'u nama mo'ichaa ta'a jechuudha nama ulfinaa ta'a jechuudha nama dubbatee dhageessifatu ta'a jechuudha haleluuyaa galanni guddaan waaqayyoof haa ta'u sababni nuti har'a ergaa kana qabannee gara keessatti dhufne wanti harka nu kennisiisuu barbaadu jira ati hin dubbatin dubbachuu hin dandeessu ati hin hojjetin hojjechuu hin dandeessu ati hin deemin deemuu hin dandeessu ati hin dhaabbatin achi hin siqxuu hin kuftaa wanta nuun jechuu barbaadutu jira wanna mandara keessatti nu qabu barbaadutu jira wanna afaan nu qabu wanna boquu kan nu qabu ati jiraachuun sitti hin jiraatu nurratti mootii ta'u haleluuyaa yesus kristos gooftan nurratti mootii ta'e ofii jiraachuu waan barbaadutu jira nu afaan qabee ofii dubbachuu waan barbaadutu jira yesus kristos bara baraan haa ulfaatu ila nu teessisee ofii isaatii teessoo qabachuu waan barbaadu isa kanaafi nuyi jalatti kufuu nuyi harka kennachuudhaan teenye gadaantum akkana gochuu nan danda'a ture garuu maalan godhan dubbachuu nan danda'a ture garuu maalan godhan deemuu nan danda'a garuu sooromuu nan danda'a garuu homaa gochuu nan danda'a tajaajiluu nan danda'a garuu homaa gochuu nan danda'u ilbaamummaa dubbachuu keessaa baanee ciniinnannee lafa waaqayyo nuuf argee lafa nu madaalutti tarkaanfachuu jechuudha haleluuyaa gooftaan ulfina guddaa fudhatu mee asirratti waan tokko dubbanna wanti dabaltu yoo jiraate wanti nama dubbadhe irratti wanti dabaltu yoo jiraate nuuf dabaliiti ergaa yeroo bolota keenya wanna waaqayyo nu keessa kaa'ee dubbanna amantiin an nurraa fudhadha haleluuyaa sana booddee kontekstii yookaan bu'uura ergaa keenya guyyaa har'aa amma dubbifnetti deebina jechuudha. Egaa al tokko jireenya keenya keessatti ati hin dandeessu ati hin darbitu ati nama akkanaati ati nama hin taatu wanta nuun jedhanu isatti harka laachuutu hin taane ani jabduudha ani jabaadha ani waaqayyoodhaaf muudameera waaqayyo na keessa jira kanaaf wanti namoota baay'ee dabarsuu dhowwe kuni ana dabarsuu hin danda'u ayyaannichi na keessa waan jiruuf nan danda'a haala koottis bara kanattis harkan kennadha ani jabduudha ani jabaadha jennee haalotaaf baroota hundumaa moone yaada keenya hundumaa walitti qabne isa ati hin dandeessu ati nama akkanaati jedhee rakkinaaf dhiphina nutti odeessu keessaa baane harka waaqayyoo keessa taane yaada keenyaaf ayyaana waaqayyootti hime ani jabduudha rakkina kootiif dhiphina kootiif dhukkuba kootiif gadadummaa kootiif harka koo hin kennu gaafa jennu ayyaannichi inni nu keessa jiru suni rakkina keenyaaf dhiphina keenya keessa butee nu baasa jechuudha. Haleluuyaa. Gooftaan haa ulfaatu. Ani jabduudha ani jabaadha gaafa jennu dubbachuu hin dandeenya mirgi isaa nuuf kennameera. Phaawulos illee kan jedhe Filiippisos boqonnaa 4:13 irraa jabina Kiristoos naaf kennuun yookaan jabina Kiristoos waan hundumaa gochuu nan danda'a. Waan hunda gochuu kan nu dandeessisu ayyaana waaqayyoo nu keessa jabina waaqayyoo nu keessa jiru. Haleluuyaa. Gooftaan kan ulfaate haa ta'u. Ilaala mata duree kana kan fudhanne kutaadhuma kanarraa. Gaafa tokko Barxemiyoos ilmi Ximiyoos taa'ee karaa daarii kadhata. Namni kun sababni karaa daarii taa'ee kadhatu sababa agartuu hin qabneef sababa arguu hin dandeenye. Yeroo dheeraadhaaf agartuu hin qabu ture. So qotee nyaachuu hin danda'u, aramatee nyaachuu hin danda'u, daldalatee nyaachuu hin danda'u, baratee waan ta'e gochuu hin danda'u. Furmaata waan dhabeef karaa daarii ba'e jechuudha. Namni jaallatee karaa daarii hin ba'u. Namni jaallatee bututtuu uffatee taa'ee harka namaan kan jiru. Waan isa dhibetu jira. Waan isa danqetu jira. Akka nama kamiyyuu uffatee miidhageetti tolee jiraachuu, basha'ee jiraachuu, nama gargaaree jiraachuu hin danda'atu. Garuu rakkooti isa mudate. Qaawwatu jireenya isaa keessa jira. Hir'inatu jireenya isaa keessa jira. Kunis agartuu dhabuu. Agartuu dhabuun isaa kun harka namaa akka eeggatu isa godhe. Kanarraan kan ka'ee karaa daarii taa'e jechuudha. Karaa daarii karaa daariitti gadi ba'e jechuudha. Taa'ee nama kadhata, horii nama kadhata. Maali bultoo isaati? Ilaa horii ittiin mana ijaarratu, horii ittiin daldala ittiin banatu, horii ittiin waldaa ta'e tokko ijaarratu ta'an horii ittiin lubbuu isaa jiraachisu, kan daabboo ittiin bitatu. Isa kana kadhata ture jechuudha. So namni kun taa'ee otoo kadhatu gaafa tokko Iyyasuus namni Naazreeti. Iyyasuus namni Naazreeti. Maaliif Iyyasuus nama Naazreeti jedhan?
Yesuus Kiristoos mandara Naazreet keessatti dhalatee kan guddate waan ta'eef mandara sanaan waamu namoonni baay'een jechuudha. Yesuus namni Naazreet karaa sanaan darba, karaa Yaarikoo darba jechuu dhagaye, gurra isaa bu'e jechuudha. Argee miti ni dhagaye. Waa'ee Yesuus Kiristoos kanaan dura otoo inni dinqii hojjetu, otoo inni raajii hojjetu, otoo inni nama gargaaru, namoonni baay'een hidhii xuutanii gaafa bira darban kan hidhii xuuxee nama biran hin dabarre tokko jira, inni Yesuus jedhama kan jedhu dhaga'ee waan tureef Yesuus furmaata naa laachuu qaba jedhe. Yesuus fala naa laachuu qaba jedhe. Yesuus hojii hojjechuu qaba jedheetu Yesuus karaa sanaan darbuudhaaf gaafa jiru fagootti maal jedhe? Fagootti yaa ilma Daawit namaari. Yaa ilma Daawit Namaari. jedhe. Yaa ilma Daawit namaari. Haaleluyyaa. Argitanii Yesuus Kiristoos maal jedheetu waa? Ilma Daawit. Ilma Daawit jedhe. Ilma Daawit jedhe. Ergaa guddaa of keessaa qabu kunillee. Ilma Daawit jechuun horteen gooftaan keenya Yesuus Kiristoos sanyiin dhaloonni isaa duubatti yoo deebitanii lakkooftan hiddi isaa yookaan Daawit irraa dhufe. Daawit nama kakuu yookaan nama garaa Waaqayyoo waan tureef Daawitii kaasee as lakkaa'ataatu dhufe jechuudha. Maatiyyoos boqonnaa tokko yoo dubbistan Yesuus Kiristoos eessaa dhufe isa jedhu. Maaliif hidda ilma Daawit jedhee Yesuus Kiristoos nama ta'ee dhalachuu isaa eessaa dhufe Yesuus waaqa guutuudha, nama guutuudha waan ta'eef eessaa dhufe jedhee namni lafa dhufaatu lafa argamu gooftaa Yesuus Kiristoos irratti gaaffiin akka ittiin uumamne achii ka'e dhufaatiin gooftaa Yesuus Kiristoos ilaa achii ka'e bara jedhee nama barsiisuudhaaf wangeelli dhufaatii gooftaa Yesuus Kiristoos ka'umsa isaarraa kaa'eetu jira jechuudha. Kana ilma Daawit jedhe jechuudha. Hiikaa guddaa qabe namaari jedhe. Garuu kan nama ajaa'ibu Yesuus namaari jedhee gaafa Barxemiyoos iyyuu maaltu isa mudate? Namoonni baay'een cal akka inni jedhu haalota isaa keessaa dhiphina isaa keessaa gara Yesuusitti akka hin iyyinee fi isa cal jechisiisuu barbaadan. Garuu inni maal godhe itti caalchise. Maaliif fayyinni Kiristoos irka waan jiruuf jireenyi Kiristoos irka waan jiru waan bareef kaleessas gurra isaatiin waan naga'eef arra fayyinni anaaf ta'uu qaba jedhee namoonni isa inni ittiin jedhan sana dhaga'uu dhiisee cal jechuu isa namni cal jedhe sana dhiisee gara Yesuusitti maal godhe caalchisee baay'isee guddisee hin iyye. Kanaaf hadhas haalonni keenya baay'een kallattii garaagaraatiin jireenya keenya keessaa ati naman taatu ati kanaaf cal jedhinu jechuu danda'u. Namoonni gara biraa siif hin darbu ati cal jedhi adeemsi kee Kiristoosii wajjiniin kun galmaan sin geenye cal jedhu nu nyechisuu danda'u. Lakki isa namni nuun jedhu tun taane isa amma keessa jiru tun taane isa Waaqayyo baraan duratti nuuf kaa'e nuuf ta'a waan ta'e caalchisnee gara Yesuus Kiristoositti gaafa iyyine furmaanni keenya harka namaa tun taane amma furmaanni obboleessa keenyaa kun gara namoota sanaa miti. Furmaanni isaa kan jiru harka Kiristoos keessa, fayyinni isaa kan jiru harka Waaqayyoo keessa waan jiruuf isa obboloonni isaanii jedhu sana hin dhaggeeffanneen. Inni ittuma caalchisee adda fayyinni naaf hin ta'a jireenya kootii fi fayyinni hin ta'a kaleessa akka kaleessaatti dhaloonni baay'een na beekuu hin qabanu. Ani isa kaleessaa miti rakkina koos jaamummaa koo kana keessa ba'uun qaba jedhee caalchisee gara Yesuusitti iyya. Yesuusis immoo iyya isaa sana hin dhaga'eefi isa namni siin jedhutu hin taane ishaalli siin jedhutu hin taane isa jaamummaan kee yookaan jireenya garaagaraa keessatti qabamtee jirtu dhukkubni kee isa siin jedhutu hin taane isa Waaqayyo siin jedhe isatu si dhaala waan ta'eefennaan isatti jabaadhu gara isaatti caalchisiiti iyyi. Sababni isaa furmaanni keenya harka jira, Waaqayyo harka jira, furmaanni nama harka jiraachuu hin danda'u. Obboleessa kee harka furmaanni hin jiru, obboleettii kee harka furmaanni hin jiru. Ituu maatii keessaa furmaanni hin argama ta'e mana isaatiin ba'u ture. Furmaata barbaachuudhaaf horii funaannachuudhaan horii erga funaannadheen booddee hingaa barri koo kuni barri jaamummaa kooti hingaa jedhe barri karaa ta'anii dhaabbatanii kadhatan hingaa jedhe gara Yesuusitti caalchisee iyye. Gara Yesuusitti caalchisee iyye. Furmaanni siif hin dhufa. Rakkina keenyaaf dhiphina keenyaaf gara Yesuusitti iyyuu qabna caalchisnee daddaballe. Ameen. Galanni guddaan gooftaaf haa ta'u. Eeyyen egaa yeroo inni iyyuu calli jedhan callis jedhaniin. Sababni isaa haala qabatamaa isaa ilaalan. Inni rakkataa. Isaan maal beeku? Yesuus Kiristoos nama jaallatamaa, nama kabajamaa, namni baay'ee hordofu, namni baay'een wal caccabsee duukaa bu'u waan ta'eef Yesuus Kiristoos nama gadaanaa, nama hamileensaa cabe, nama rakkina keessa jiru ni ilaala jedhanii hin yaadne. Garuu Yesuus Kiristoos kan dhufe rakkattootaaf, warra hiyyeeyyotaaf, warra humna hin qabneef, warra lammii hin qabneef, warra fira hin qabneef. Isaan ija fooniitiin ilaalanii gurguddoonni bara sanaa
luboonni bara sanaa, beektonni bara sanaa ijji isaanii warra bebbeekamoo, warra jaallatamoo, warra qaban irra turan. Sababa kanaaf akka isaan baranitti Yesuus Kiristoosiif iddoo hin qabu jedhanii. Aboo Yesuusiif iddoo qaba. Haaleluyyaa. Akka namni ittiin si ilaalu miti Yesuus Kiristoos. Akka namni ittiin si ilaalu miti. Silaa maal gochuutu isaa irra ture? Obboleessa keenya irra rakkate. Obboleessi keenya waa dhibeetu iyyuu aspaaltii yookaan karaa daarii irra ta'a. Furamuu qaba. Iyyuun kee sirriidha. Itti jabaadhu nutu iyyuu si gargaarra jedhanii wajjin iyyuu qabu turan. Garuu namni qalbiin nama hundumaa wal qixxa miti waan ta'eef callisiisu achumaatti rakkina isaa, dhiphina isaa, gadadoo isaa keessa isa tursiisuu barbaadan. Inni garuu noo jedhe hin barbaadu jedhe. Kaleessa iyyi koo gara keessan, kaleessa iyyi koo gara warra waa qabu, har'a garuu gara itti yaanii furmaata argachuu danda'aniitti dhufe. Nama na furuun arge, nama na ilaaluun arge. Ilaa obboloo tokko. Gara ta'utti yoo iyyitan furmaata argattu. Garamitti akka iyyamu bara. Baay'een keenya har'a kallattii itti iyyinu, kallattii itti gaaffii keenya dhiyeeffannu, kallattii itti ba'aa keenya, ibboo keenyatti qooddannu wallaalleetu burjaaja'u jechuudha. Karaan furmaata jiru karaa namaa miti, karaa beekaa miti, karaa abbaa taayitaa miti, karaa piraayim ministeerii, karaa pirezidaantii miti. Karaan furmaanni dhugaa itti argamu karaa ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoos. Rakkina keessan hundaaf qabattanii gara namaatti fiiguu yookaan ammattanii wajjin ciisuu otoo hin taane isa dhaga'ee deebisutti iyyaa innis ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoos. Kaleessa Yesuus kun kaleessa fooniif dhiigan biyya lafaarra ture. Foon uffatee biyya lafaarra ture. Har'a garuu fooniin biyya lafaarra hin jiru. Hafuuraan garuu wajjin hin jiru. Ammallee rakkina keenyaaf, rakkina keessaniif nama bira otoo hin taane warra qawwee, warra beekumsa, warra hubannaa, warra aangoo, warra aboo qabu, warra fira baay'ee qabu otoo hin taane karaa Waaqayyootiin furmaanne. Ameen. Callisiisuu barbaadne silaa gargaaruu qabanu. Cal jedhan. Har'a otoo si gargaaruu qabanu, qooda afaan sii ta'u, qooda jabaadhu, nusi bukkee jira jedhanu. Calli jedhanii dhakaa irratti dhakaa irratti warra tuulan dhaga'uu didiiti. Warra hamilee kee cabsuu barbaadan, warra jilba si buusuu barbaadan, warra afaan si qabuu barbaadan, warra miila si qabuu barbaadan, warra dhugaa kee akka hin dubbatamne, mirga kee akka hin dubbatanne, waaqa kee wajjinis ta'e qaama dhimmi ilaallatti dhugaa kee akka hin himanneef afaan si qabuu barbaadan hin dhaga'in isaanii gurra otoo hin kennin itti fufii dubbadhu. Warri afaan Amaaraatiin taratan akkas jedhu alamannaagar dajjaazmaashinatiin yaasqarraa dubbachuu dhabuun aangoo nama dhabsiise. Namni kanaaf macaan qulqulluyyuu hin kadhattan waan ta'eef hin fudhattan jedhe. Namni hin kadhanne, namni hin dubbatanne, namni hin iyyatanne dhaga'uu hin danda'u jechuudha. Amma barbaadde dhugaa yoo qabaatte dhugaa kee matachuu hin dandeessu yoo ta'e. Gaaffii hin qabde yoo ta'e gaaffii kee sana gaafachuu hin dandeessu yoo ta'e. Hibboo qabde yoo ta'e hibboo kee sana himatachuu hin dandeessu yoo ta'e. Yoo ilmi Waaqayyoo inni garaa namaa beeku ofiidhuma isaatii darbee isiniif deebise malee namni isiniif deebisu hin jiru. Waaqayyos yeroo baay'ee garaa keenyan argaa, hawwii keenya, fedhii keenyan beeku. Kun otoo ta'ee jiru garuu itti caalchinee nuti akka gaafannu barbaada. Egaa erga kana booddee itti caalchisee iyyi. Sana booddee gooftaan Yesuus Kiristoos hin dhaabbate. Iyyi isaa Yesuus Kiristoos bira ga'e. Ilaa iyyi keessan gurra namaa bira ga'uu yoo baate illee Waaqayyoo biraan ga'a. Qaama fala fida, qaama furmaata fida jettee iyyitanii yoo deebii dhabdan achumaan galtanii hin taa'ina. Qaamni iyya keessan dhaga'ee isiniif dhaabbatu. Qaamni dhimma iyya keessan dhaga'ee deebii isiniif kennu jira. Miidhama keessan, miidhama obboleettii keessanii, miidhama obboleessa keessanii, miidhama maatii keessanii, miidhama saba keessanii argee kan furmaata fidu jira. Furmaatan argattu calli jedhaniin Yesuus Kiristoos garuu iyya isaa dhaga'eetu dhaabbatee jedha. Haaleluyyaa. Namni nuuf dhaabbatu jiraachuu mala. Namni nuuf dubbatu jiraachuu mala. Garuu kan nuuf dhaabbatu tokko jira. Garuu kan nuuf falmu tokko jira. Akka sabaatti kan nuuf falmu jira. Akka maatiitti kan nuuf falmu jira. Akka nama dhuunfaatti kan nuuf falmu jira. Abdiin kutatina. Dubbanneera nama nu dhaga'uu dhabne. Iyyineera nama nu dhaga'uu dhabne. Ittini golatti hin galina. Callisanii hin ciisina. Itti iyyaa, itti fufaati iyyaa inni isinii dhaabatu jira. Yesuus Kiristoos maal godhe? Hin dhaabbate. Dhaabbatee hoo? Waamaa jedhe. Waama. Haaleluyyaa. Waama. Wayii fiyyee. Maaliif akka iyya naa galeera? Isin hin hubanneef ani garuu hubadheef. Yaanni garaa isaatii dhiigunsa dharraansaa naaf galeera. Gaaffii qaba, hibboo qaba, furamuu qaba. Haaleluyyaa. Waamaa jedhe. Jesus. Haaleluyyaa. Waamaa jedhe. Ila warra kamiin jedhe? Warruma calli jedhe jedhanii. Warruma calli jedhe jedhanii maal godha jedhe? Waama. Yeroo tokko tokko maal godha Waaqayyo? Warruma kaleessa gannu qabuu qabanii warruma kaleessa nu miidhuu barbaadan ergamtuu godhu. Godhee Waaqayyo gooftaan ittiin nu furuu barbaada jechuudha. Haaleluyyaa. Warruma kaleessa afaan nu qaban akka afaan nuuf ta'an. Warruma kaleessa nu teessisuu barbaadanii Waaqayyo isaanumatti fayyadamee akka Mardakaayiif Haaman Mardakaayin fannisuudhaaf muka soofe. Waaqayyo immoo dubbii garagalcheetu farda ofii isaatii filate anaaf ta'a jedhee farda mootii gonfoo mootii jedhee mootiidhaaf deebii kenne. Isuma sana Waaqayyo deebisee farda harkisiise.
Isarra si miidhu waaqayyo, isarra sirratti moo barbaadu waaqayyo gooftaan ergamtuu kee godha. Isarra afaan si qabachiisuu barbaadu, oh inni nama waaqayyo, ishiin nama waaqayyo jedhe. Gaafa guyyaa waaqayyo ga'e. Haaleluyyaa. Waamaa jedhe. Duraan calli jedhan amma garuu ergamtuu ta'anii gara isaa dhaqanii si waama jedhanii barsiisan si waama. Jesus. Har'a waamamta maqaa Yesuus. Mandara rakkinaati, mandara dhiphinaati, mandara tabdii gutte, mandara lapheen kee cabe, mandara jilbi kee waaqayyo gara ulfinaatti si baasuudhaaf, si furuudhaaf, si dhaabuudhaaf, si jiraachisuudhaaf, si eebbisuudhaaf. Hallelujah. Har'a si waama. Galgala kana furru qulqulluu si waama. Ulfinaaf si waama. Mandara salphinaati gara ulfinaa. Lafa gaddaati bakka gammachuu. Lafa miidhamaati lafatti miidhamni kee wal dhaanamu. Si waama. Mee na waama jedhame? Na waama. Nu waama. Si waama. Hallelujah. Iwaami. Sana booddee erga waame waan gurguddaa afurtu ta'e. Barximeewos kun erga Yesuus isa waame waan gurguddaa afur godhe. Kana gaggabaabsine sinitti dubbannee gara kadhataatti ceena jechuudha. Daqiiqaa lama kan hin caalle dubbanne jechuudha. Ergasii hoo maaltu ta'e kutaa kanarraa maal argite? Wayyaa isaa ofirraa gate. Argitanii tokkoffaan maal godhe? Wayyaa isaa ofirraa gate. Yeroo jedhe kutaan amma isin dubbifne irratti yeroo waamanitti wayaa isaa ofirraa hin darbate jedhe. Wayaa isaa ofirraa darbate jechuun maal jechuudha? Akkamitti hubachuu dandeenya waan kana? Ergaan inni har'a nuuf qabu maal? Egaa namni jalqabuma kadhatu wanta gaarii qabatee miti kan mana isaatii ba'u wayyaa bututtuu uffata tarsaatu namoonni kaan akka garaa laafanuuf jedhee wanta namatti hin tolle fudhatee kan inni karaa daarii ta'u. Kanaaf wayyaa gaddaaf, wayyaa dhiphinaa, wayyaa rakkinaati kan inni baadhatee karaarra taa'aa jiru. Kanaaf Yesuus Kiristoos waamaa gaafa inni jedhu wayyaa isaa sana ofirraa darbatee gara Yesuus dhaqe. Wayyaa isaa ofirraa darbatee gara wayyaa rakkinaaf, wayyaa dhiphinaa, wayyaa gadadummaa, wayyaa isaa ittiin beekamu sana ofirraa darbatee adeeme. Eeyyeen dhugaadha. Kan nuti arginu maal godhe? Tokkoffaa irratti wayyaa isaa ofirraa darbate. Akkuma hojjettuu wangeelaa kaastee akkuma beekamu gaa suufii uffatee lafa kadhataan naqu. Karabaataa uffatee lafa kadhataan. Maaliifin yoo uffata miidhagaa uffatee hin naqatee inni kun sooreessa akkasumaan nu kadhate. Jiranii namni jarraa fudhatee du'a jechuudha. Yeroo baay'ee garaa nama nyaachuudhaaf laphee nama hatuudhaaf uffata ciccitaadha kan uffatanii karaa daarii ta'an. Lammaffaa irratti immoo uffatuma gaarii jedhamu bitachuudhaaf iyyuu qarshii isaan qaban. Kan isaan kadhatan waan nyaatanii bulaniidhaaf. So gooftaan Yesuus Kiristoos gaafa waamu bututtuu sana ani bututtuu kanaan ani ciccitaa kanaan gara Yesuus hin dhaqu jedhe. Gara Yesuus Kiristoos kanaan dhaquun naaf hin ta'u jedhe. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif ulfinni guddaan haa ta'u. Haaleluyyaa. Kan uffadhee gara Yesuus Kiristoos dhaquun natti hin jiru. Sababni isaa ittiin deebi'u waan ta'eef. Waa lama hubattu asirraa. Tokkoffaan inni na waame qulqulluudha. Inni kootu naan jedhe qulqulluudha. Bututtuu koo ciccitaa koo daaraa koo awwaara koo baadhee hin dhaqu. Urgufadhee dhaquun qaba miira jedhutu isatti dhaga'ame. Lammaffaa irratti lammata deebi'ee bututtuu kana uffadhee isaati. Nam fayya waan ta'eef agartuun kun naaf deebi'a waan ta'eef akkuma nama kamiyyuu fayyee hojjetadheen jiraadha. Namaafuu nan ta'a jedhee waan amaneef. Gara gadiitti yoo ilaalle amantiin keessi fayyiseera jedha. Namichi kanatti hin deebi'u jedhee waan amaneef garaa duuba ilbeeffataa miti otoo hin taane bututtuu isaa gatuun addaan baane jedha. Har'a maqaa gooftaa Yesuusin atis urgufadhuuti ka'e. Gadda kee, dhiphina kee urgufadhuuti. Ka'e. Haaleluyyaa. Ka'e. Ergaa laphee kee irra jiru jira wanti sabni kun keessaa urgufatee ka'uu qabu irratti haaleluyyaa. Har'as wanti baay'een nutti tasaasuu danda'a. Wanti rakkina keenya keessatti, dhiphina keenya keessatti nu biraa afuu dide jiraachuu danda'a. Isaan akka jechuu qabna. Ani waamicha qabaa. Ergaa Waaqayyoon na waame rakkina koo kana keessatti dhiphina koo kanaa wajjiniin jiraachuu hin qabu. Kanaaf urgufadhee rakkina koo dhiisee dhiphina koo dhiisee gara Yesuusitti jabaadhee dhaabachuun qaba. Yesuusitti deemuun qaba. Gara Yesuusitti siquun qaba jechuu qabna. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf maa inni sagalee erga dhaga'een booddee rakkina isaa, dhiphina isaa, gadadummaa isaa, dhibee isaa sana akka kaleessaa isa kaleessaa miti. Rakkina koo kaleessaa kana bututtuu koo kanaa wajjiniin deemuu hin qabu. Kanaaf isa asumatti dhiiseetanii gara Yesuusitti waan haaraa jira waan ta'eef inni kaan inni kaleessaa hadha bira na duukaan deemu waan ta'eef kanaaf as kaayetan deemuu qaba jedhee hin deeme gara Yesuus. Waan haaraa fudhachuudhaaf, wanta qulqullaa'u fudhachuudhaaf, wanta jireenya isaatiif ta'u, wanta isa kaleessa dhiphisaa jiru, isa kaleessa itti gaaffii isatti ta'e sana
achitti dhiisee isa haaraa Yesuus irraa fudhachuu dhaqe. Ameen. Gooftaan haa ulfaatu. Ergaa guddaadha. Fudhadhaa nurkaa. Har'a isiniin jenna. Haaleluyyaa. Guyyaan kun guyyaa furamuuti. Guyyaan kun guyyaa Waaqayyo hojii keessan isiniif hojjechuudhaaf ka'edha. Maaltu isin dhiphise laata? Maaltu isin xaxe laata? Maaltu isin qabe laata? Maal ofirratti jibbatan laata? Har'a Yesuus Kiristoos gara keessanii dhufa. Haaleluyyaa. Koottu isin jedha. Hin baataa koottu isin jedha. Si baasuudhaaf gara kee dhufaa jira. So isa si qabe urgufadhuuti. Ittiin deebi'u gadda koo, dhiphina koo, haarii koo, boo'icha koo, cubbuu kaleessaa, dhiphina kaleessaa, qoccolloo kaleessaa lammata ittiin deebi'u urgufadhe jedhiiti ka'e. Mee urgufadheen kaa jedha. Haaleluyyaa. Amantii urgufadheen kaa jedha. Maqaa Gooftaa Yesuus lammata sitti hin deebi'an. Waan ofirratti jibbitan, waan jireenya fuula keessanii irratti, jiruu keessanii irratti ba'aa ta'e, waan isin dhokse, waan maqaa isin balleesse, waan amala isin balleesse, waan bifa isin balleesse isa isin madaa urgufadhaa ka'a. Guyyaan boruu guyyaa biraati. Guyyaan iftaanii guyyaa biraati. Waaqayyo dinqii hojjeta. Waaqayyo raajii hojjeta. Amantiidhaan dubbanna ani urgufadhee ka'eera jedha. Ila itti deebi'u jedhe. Lammata ittiin deebi'u nan fayya. Yesuus erga na waame na fayyisa waan ta'eef taa'e. Kun kutannoo isaati. Harka hin kennadhu jechuu isaa kanarraa kutachuu isaati. Nama kutateef Waaqayyo dinqii hojjeta. Nama kutate. Oromoon gaafa waammaaf akkas jedha. Hiyyeessa garaa kutate bishaan raafuutu gabbise. Warri afaan Amaaraatiin taphatan immoo daffaarina ciis mawucaa yaatan. Nama amaneef nama kutate, namni kutate falan dhabu, furmaatan dhabu. Hin kutate jechuudha. Tokkoffaan ittuma caalchisa. Harka hin kennu challenge jedhu. Lammaffaa irratti immoo bututtuu koo kana booddee ga'a addaan baane chawu chawu jedha. Mee seexanaan chawu jedha. Diina keessaniin chawu jedha. Gadadummaadhaan, hiyyummaadhaan. Akka amantii keessanii isiniif ta'a waan ta'eef. Gooftaan Yesuus Kiristoos amantiin keessi fayyiseera ittiin jedhe waan ta'eef. Akka amantii keessanii isiniif ta'a. Yaa dhukkubaa chawu jedhaani. Yaa gaddaa chawu jedhaani. Yaa jibbamuu chawu jedhaani. Yaa garbummaa chawu jedhaani. Yaa qoccolloo chawu jedhaani. Urgufadhaa ka'a. Ameen. Lammaffaa irratti maalidha asirra lammaffaa irratti kutaa kanarraa kan argannu utaalee kee. Maal godhe nagamu? Utaalee kee. Haaleluyyaa. Utaalee kee jedha. Bututtuu isaa lafa kaa'ee achumatti immoo koottu hin jenne. Utaalee. Iddoodhuma kaleessa miila maratee taa'u. Iddoodhuma adaraa jedhee kadhatu sana achuma ciise xoontaan furmaan akka isaa dhufe guyyaan akka isaaf ga'e waan bare maal godhe? Utaalee kee. Jesus. Ameen. Utaalee kee. Honnee isaa argitanii utaalee. Amantiidhaan utaalee kee dafee kee jechuudha. Haaleluyyaa. Lafuma sana hin ciimne, lafuma sana hin teenye. Haala utaalee. Jesus. Maal qaba ergaa maalii qaba kutaan? Utaalee ka'uunsaa. Iddoo kanarratti egaa namni waan tokko gizee oodhu jedhanu qas jedhee suuta jedhee miti kan inni adeemu adda fayyinni naaf ta'eera. Adda Yesuus Kiristoos sagalee koo dhagayeera. Kanaafis ani cal jedhee suuta jedhee deemuutu hin taane fiigichaan utaalee gara Yesuus Kiristoos dhaquun naaf ta'a malee qas jedhee adeemuun naaf hin ta'u. Namni waan tokko gaafa gam argatu in fiigee waan sana simata. Kanaaf innis utaalee in ka'e. Utaalee in ka'e. Haaleluyyaa. Jesus. Utaalee. Wanta nu qaburraa wanta jireenya keenya duubatti argisirraa lakki jennee harka miliquu qabna nuti. Harka Waaqayyootiin yaada Waaqayyoo keessatti taane isa nu qabeessi isa duubatti nu harkisu dhaggeeffachuutu hin taane haala keenya dhaggeeffachuutu hin taane isa keessa gara fuulduraatti adeemu yookaan tarkaanfachuu yookaan isa keessa utaaluu qabna. Gaafa kana goonu furmaanni keenya gammachuun keenya jireenya keenya keessatti guutuu ta'ee argama. Warra Waaqayyoon eeggatanii fi Waaqayyoo waan gaarii godha. Waaqayyoo hin eeggate sagalee hin dhaga'e. Kanaaf maal godha? Utaalee gammachuu guddaadhaani ani iddoo kaleessaatti iddoo kanatti argamuu hin qabu kan jedhuun kan ka'e utaalee hin ka'e jedha. Haaleluyyaa. Sirriidha. Eeyyeen mul'ata guddaadha. Kana booddee iddoo kana taa'uun naaf hin ta'u. Jijjiirraa fakkaatu naaf ta'a. Jesus. Baay'aa laafaa jiinaa maarraa bada. No never yet. Kana booddee bakka kana taa'uun waaw. Maal jechuun sumunii guuruun yeelaasii kaafoorraa bajjiidhi. Aboo namichi saayikooloojikaalii sirriitti ijaaramaadha jechuudha. Saayikooloojii isaa sirriitti ijaareera. Amantii isaa sirriitti ijaareera. No, lafti kun lafa koo miti. Kana booddee daaraa keessa taa'uun hin ta'u. Mandara kana taa'uun hin ta'u. Lafa kana taa'uun hin ta'u. Ijaan nama wajjin koo nama wajjin culuqu jechuun hin ta'u. Jesus utaalee ka'e. Kootu sittan hima. Guyyaan kun guyyaa furamuu keeti. Guyyaan kun guyyaa yaadatamuu keeti. Maal keessa jirti? Mandara sitti hin tolle. Lafa sitti hin tolle. Lafa hamileen kee cabe. Lafa mul'anni kee cabe. Lafatti gaddite.
kutaalee kai waaqayyo gooftaan maccaa gaaffii kee deebisuudhaaf dhufeera. Amen. Kaayinsiin jedha lafa kaleessaa ciistee dhiphina keessa ciistee gadadoo keessa ciistee asumatti naa dhufan jedhin kai utaalitii kai kana jechuun bakka dammaqaa ta'e jechuudha. Jesus maatrela bagajorra bachina moya masevola bayana mana madia hiika guddaa qaba utaalee qabuunsa hiika guddaa ta'e hin harkifanne jechuudha. Bakka yeroo tokko namoonni guyyaa waaqayyoo nu dhufe furmaanni nuuf dhufee otoo jiru harki waaqayyoo hojii keenya hojjechuu gaaf jalqabu hin eeboofna bakka amma qoyimee suutame qoyimee kotota koo kan qoyimee feestaalii koo kan qoyimee isa kan maayi kan lafarra harkifamu no. Guyyaan gaafa si dhufe lafarra hin harkifamin. Guyyaan gaafa si dhufe of hin harkisin hin ilbaa'in dafii deebii kenna. Utaalee ka'uunsaa deebii kennuusaa agarti. Alaartii ta'uusaa just he is ready. Alaartiidha bakka. Furmaataaf qophiidha jechuudha. Jijjiiramaaf qophiidha jechuudha. Fayyinaaf qophiidha jechuudha. Fiidbaakii ariifataa. Waaqayyoo fiidbaakii ariifataa kenna. Hin harkifamina waaqayyoo fuulduratti. Deebii dafaa. Si'aayinaan yeroo tokko harkifannaa waan baay'ee nama jala baasa. Harkifannaa waan baay'ee nama dhabsiisa. Hin harkifatina. Dafaa. Ka'a. Hamilee keessan kaasaa. Hafuura keessan kaasaa. Ayyaana keessan kaasaa. Dammaqsaa. Lafa kuftanii ka'a. Lafa teessanii ka'a. Waaqayyo dinqii hojjeta. Raftanii hin boo'ina. Achi teessanii hin boo'ina. Akka daa'imaa hin jedhina. Ka'a waaqayyo si wajjin ka'a. 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 Jesus. Inni sadaffaa asirratti gara Yesuus dhaqe jedha. Gara eenyu dhaqe? Gara Yesuus. Bakka kootu maaloo anoo ijji koo hin argu anoo deemuu hin danda'u kootu hin jedhu. Utaalee erga ka'ee kootu maaloo kootu hin jedhu. Gara Yesuus. Jesus. Gara abbaa furmaata. Gara abbaa fala. Gara isa hiikama qabu. Gara isa furmaata qabu. Gara Yesuus Kiristoositti fiigaa dhaqe. Jesus. Gara eenyu? Gara Yesuus. Gara eenyu? Gara Yesuus. Gara eenyu? Gara Yesuus. Gara eenyu? Gara eenyu? Gara eenyu? Gara eenyu? Maal godhe? Hin naqe. Gara Yesuus dhaqee akka deebiin dhabne hin beeku. Gara Yesuus dhaqee harka duwwaa akka hin galle beeku. Gara Yesuus dhaqee jaamummaa isaatiin akka ittiin fufne beeku. Gara Yesuus Kiristoos dhaqee deebii akka dhabne. Yesuus calli jedhe akka isaan hin jedhe. Yesuus afaan qabadhu akka isaan hin jedhe. Har'a humnan qaba jedhee, aboon qaba jedhee, birriin qaba jedhee kan afaan si qabu barbaadu jira. Yesuus garuu afaan si hin qabu. Namatu afaan si qaba malee Yesuus afaan qaba. Colmi si hin jedhu. Furmaata sii kenna. Gara lamaa dhabdee furmaata dhabdee, gara firaa dhaqxee furmaata dhabdee abbaa kee biraa, haadha kee biraa, nama kooti, lammii kooti, dhiiga kooti, qomoo kooti, inni garaa naa laafa jettee gara namaa dhaqxee furmaata dhabdee. Oh, gara waaqayyoo dhaqee furmaata argatta. Abbaan furmaataa jira. Jesus. Waaqayyo akkasiin jedha. Gara koo kootu furmaata qabda. Yaa nama gooftaa hin beekne. Yaa nama karaan dhugaan jireenya Yesuus ta'uu isaa hin barreen. Yaa nama erga gooftaa Yesuus Kiristoos barteellee gara gooftaatti siqxee walitti dhufeenya gaarii gooftaa wajjin qabne gara koo kootu sin jedha waaqayyo. Ani sin boqachiisa jedha. Ani haara si galfachiisa. Jiilaaraa labaa dedeebikat. Isin warri itti dhamaatanii dadhabdan gara koo kootta ani immoo sin boqachiisa. Namni wangeel koottaa sin fala qabdu koottaa furmaata qabdu koottaa namichi kun bara baay'ee harka namaa eegee furmaata argan harka obboleessaa furmaata argan namni kan isaaf godhe waan tokko qofa baatanii karaa daarii teessisu harka qabanii deemsisu waan kana godhanii firuta tarii sumuni achi argateen immoo daabboo bitanii firuta garuu furmaata waara waan fidu abbaa kee irraa furmaata dhabdee haadha kee irraa furmaata dhabdee fira kee irraa furmaata dhabdee hiriyaa gaa'ilaa kee irraa furmaata dhabdee Jesus waara labaa jiigaa booyya. Afurri qulqulluun natti dubbata. Ijoolleen koo baay'een fala dhabanii boo'aa jiru. Furmaata dhabanii boo'aa jiru. Eessa jirta waaqayyo naan jiru. Raalabajii namoo rabaa didii kaasa. Maavaalaa badidii kaasa. Humnaan nu caale jechaa jiru. Karaa dhabne jechaa jiru. Karaa bayisaa dhabne jiru. Eessa jirta waaqayyo naan jedhaa jiru. Waaqayyo garuu annan dubbadha jedha. Ani jira jedha. Ani jira jedha. Furmaanni jira jedha. Falli jira jedha. Ani harka furmaanni jira jedha. Ani harka falli jira jedha. Ani nan dhufa jedha. Ani nan dubbadha jedha. Ani nan hojjedha jedha. Jilbisiin hin bu'in jedha. Hin sodaatinaa jedha. Harkan kenninaa jedha. Maatiree badi gaborra bacina moshele bedi dibika. Mai sevo na madiasa. Afurri qulqulluu ija koo afuuraa banii waan tokko natti agarsiisa. Akka nama bara honge yookaan horii bara honge humni dhumee foon irraa harca'ee
lafeen qofti kufuu jettee gatan turtu daddarbatamaa deemtu waan akkasiin agarsiisa maatreelee beekiti bikaasa kuni maal jennaan afur qulqulluu akkasii jireenyi namoota baay'ee abdii dhabeen jireenyi nama baay'ee akkasitti duwwaa ta'ee jira abdiin nama baay'ee dhumateetu jira haaraa laabaa didibikan namoota baay'ee keessa abdiin dhumatee raafamaaf ollannaa keessa jiru ani garuu furmaatan qabanaa jedha inni targaartu naan jedha jireenya namoota baay'ee jireenya ijoollee koo baay'ee jireenya saba kootiiti naan jedha haalelluuyaa as ilaalanii achi ilaalanii ol ilaalanii gad ilaalanii warra fala dhabanii kana booda hin danda'amu kana booda ulfaatan kana booda homaa gochuu hin danda'u gara abdii kutannaatti warra dhufanidha naan jedha warra kanatti akkas jedhee dubbadhu naan jedha ana abdii isaanii naaressaa dubbadhu naan jedha ana bira furmaanni jira ana bira falli jira ana bira falli jira ana bira falli jira ani nan ka'a ani nan dubbadha ani nan hojjedha namatu jasin irraa achi qabita ani garuu jasin irraa achi hin qabu nan hojjedha jedhin naan jedha misraachoo hin saba kanatti naan jedha misraachoo hin naan jedha waaqayyo rabajana magraadiana moosaa deelebe guyyaan koo ga'uudhaaf jira guyyaan yaadatamuu ga'uudhaaf jira guyyaan ilaalamuu ga'uudhaaf jira guyyaan furmaataa ga'uudhaaf jira haalelluuyaa jilbis hin bu'in natti maxxana ija keessan gara kootti kaasa qalbii keessan gara kootti deebisa ana barbaaddadha ani furmaatan kenna ani falan kenna ani nan hojjedha ani nan murteessa naan jedha waaqayyo rababababa diyaasa hin murteessituu waaqayyo hin argituu waaqayyo hin dubbattuu waaqayyo naan jettu ani nan dubbadha ani nan murteessa waaqayyo ani nan dubbadha fuula keessan gara kootti deebisa abdiin isin hin bu'in jibbi isin hin bu'in annan hojjedha hin argitu naan jedha hin argitu naan jedha hin turu hin pulu naan jedha hin turu hin pulu naan jedha nan murteessa naan jedha waaqayyo yeroo dhiyootti waan guddaa tokko akka biyyaatti waan murteessu qaba saba miidhameef saba boo'aa jiru saba gaddaa jiru saba dhugaan harkaa bade saba harkaa bade yaa dhugaa warra jedhu waaqayyo murteessee waan hojjetu qaba waan agarsiisu qaba ija keessantu arga qabadhaa guyyaa har'aa kan waaqayyo nan murteessa waan hojjedhan jedhe waan sammuu namaati ol ta'een hojjedhe waan hin yaadamne tokkoon hojjedhe raalabajina moo rabadidi bikaasa reelabadiyaas dubbiin garagalchanaa jedhe dubbiin garagalchanaa jedhe dubbiin garagalchanaa jedhe dubbiin garagalchanaa jedhe waalabadiyaas isa gurguddoonni sodaatan isa beektonni sodaatan isa ayyoonni sodaatan kaan isaanii otoo beekan isa jechi irraa qabatan kaan isaanii otoo dhagaan akka nama argine isa gurra irraa qabatan argeera jedhe dhaga'eera jedhe isa immoo annan dubbadha isa namni callise nan dubbadha isa namni sodaate callise nan dubbadha raalabadidi bikaasa kan immoo naan jedhe hojiin agarsiisa jedhe haatee wayiinuma fuula koo barbaaddadha fuula koo barbaaddadha nan hojjedhaa fuula koo barbaaddadha jedhin naan jedha waaqayyo saba kan koo irraa imimmaan naqa ijoollee koo irraa imimmaan naqa nan yaadadha naan jedhe jeelaa diyaana moosiyaa booriyaa labadidi bikaasa akka kanatti ittiin fufu jedhe Jesus gara Yesuus dhaqe haaleluyyaa gara Yesuus dhaqee hin qaanofne isinis gara Yesuus dhaqaan qaanoftan gara abbaa keessan dhaqaan qaanoftan namootatti iyyatanii furmaata dhabdan hin qaanoftan isa biratti hin qaanoftan isa xumuraa dubbanneetu gabaabsinee waaqayyoon kadhanna inni xumuraa maa jedhanii arfaffaanii rakkoo isaarraa adda baase rakkoo isaa adda baasetu maal godhe gooftaa Yesuusitti himate maal akkansi godhu barbaaddaa jedheen gooftaa Yesuus Kiristoos namichis daabboo naa kenni hin jedhu uffata naa jijjiiri hin jedhu mana naa ijaari hin jedhu sun hundumtuu maayinarii akka ta'e hin beeku gaaffii guddaa qaba gaaffii inni qabu agartuu koo naa deebisi jedhe agartuu koo naa deebisi agartuu koo yeroo tokko fuula waaqayyootti dhiyaannee qiraaqimboo mandara keessa gaafataatu yeroo keenya yeroo tokko fuula waaqayyootti dhiyaannee maaliif akka fuula waaqayyootti dhiyaanne sirriitti waaqayyootti himachuu hin dandeenye jennee guungumneetu magala. Just we have to specify each and everything. Waan dubbachuu qabnu, waan gaafachuu qabnu, waan nu dide sirriitti waaqayyootti adda baafnee himachuu qabnu. Rakkoo keenya, rakkoo maatii keenya, rakkoo saba keenya tokko lamannee waaqayyootti himu. Wallaaleeti sirriitti beekani. Hannaan gaafa kadhattu koo yaa waaqayyoo ilmoo naa kenni jedhu ilma dhiiraa naa kenni yoo ati naa kennite immoo ani mana keetiif dabarsee kenna hojii mana keetii akka hojjetu godhe ilma naa kenni jedhe yookaan mucaa naa kenni jettu ilma dhiiraa itti kan ishiin barbaadu ilma dhiiraa just you have to specify ifa godhiiti adii ifa adii godhiiti hin beekaa waaqa hin beeku otuma waaqayyoo beeku ifa godhiiti waan ani barbaadu beektaa isa garaa koo keessa jiru beektaati kalee fi laphee namaa qortee beektaa kan na barbaachisu beektaa waaqayyo jettaniin kadhatina kan na barbaachisu kana kan soogidda sukkaara barbareedha mixmixa jedha yeroon kana siin jedhu barbaree mixmixa kadhadhaa siin just adii fi adii ishii lafa kaa'a
Garuu waan xiqqoo yookaan kolkollee hin gaafatina. Waan guddaa gaafadha. Waan guddaatu waan hundumaa harkisee fida. Namichi kuni birrii hin gaafanne. Sababni isaa kadhataa tureef waan arguu hin dandeenye. Uffata hin gaafanne. Otoo iji isaa banamee uffatas hojjetatee bitachuu danda'a. Manas hojjetatee ijaarrachuu danda'a. Kan inni barbaade rakkoo isa guddaa. Rakkoon isaa inni guddaa akka furamu. Agartuu koo naan deebisu. Yoo agartuun koo deebi'e kadhaa keessaan ba'a. Harka namaatiin harkifamuu keessaan ba'a. Karaa daarii taa'urraan ija namaatiin ildiimamuu keessaan ba'a. Of hin danda'a. Ofirraa hafeen nama hin gargaare. Kanaaf rakkoon isaa eessa akka jiru beeka jechuudha. Kanaaf rakkoo keessan isa ijoo fakkeenyaaf ayyaana waaqayyoon kadhattu yoo ta'e ayyaana waaqayyoo keessa beekumsa gaa'illi jira, aangoon jira, simboon jira, ulfinni jira, fayyaan jira jechuudha. Waan kadhattan waan isin rakkise waaqayyootti ifaan ifatti hima. Namichi kun agartuu koo naaf deebisee. Waaqayyo argitii eeggaa beenu ittiin jedheen amantiin keessi fayyiseera. Gaaraa kaasnee akkuma dubbataa dhufnetti namichi kun nama maaliiti? Nama amantii ture. Amantiin keessi fayyiseera. Amantii qabaannan amantii akka ija sanaaf caayoo qabaattan maal godha jedha. Gaara nana asii buqqa'iitii eessa dhaqe? Gara galaanaa dhaqe yoo jedhan isiniif ta'a. Amanaa kadhadhaa. Kanaaf harka hin kennina. Mata dureen keenya guyyaarraa harka hin kennina. Harka hin laati. Dhukkubsattee nan du'an jedhin. Of harkaa dhabdeedhaaf bara baraan akkanumatti of harkaa dhabee hafan jedhin. Jibbamteedhaaf harka hin kennin. Waaqayyo dinqee hojjeta. Waaqayyo keessaa si bara. Ciniinnan honneedhaan gadi. Hin kadhanna gabaabsinee waaqayyoodhaan. Jesus. Waleetti keenya hojjettuu hangeeraa wajjin gabaabsinee waaqayyoodhaan ni kadhanna. Haaleluyyaa. Jesus. Harraa baabaa didibigaas. Yaa Waaqayyo abbaa keenya waan hundumaa gochuu hin dandeessa. Harka kee argineerra fayyisuu hin dandeessa Waaqayyo. Kanaaf si galateeffanna si ulfeessina. Maqaa keessa jiraataa sana ol qabna. Maqaa Yesuus Kiristoosin maqaan kee kan eebbifame haa ta'u. Warra si kadhatanitti gurra kee qabdee kan dhaggeeffattu. Dhaggeeffattee kan hin callisne Waaqayyo. Har'a si kadhanna Waaqayyo. Sirkaa nyaannee beekna, sirkaa fudhannee beekna. Barsiifata sirkaa qabna Waaqayyo. Si kadhannee hin yeellaane. Gara keetti si qineen salphanne. Har'as Waaqayyo gooftaa waa'ee dhaloota keenyaaf si kadhanna. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin warra rakkataniif si kadhanna. Warra furmaata dhabaniif si kadhanna. Warra dhukkubsataniif si kadhanna. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin sagalee dhaloota keenyaa dhaga'uuni. Yaa Waaqayyo gooftaa dhageessee gara furmaataan yaa Waaqayyo dhaloota keenya butuuni. Maqaa Yesuus Kiristoosin jaalala kee nuuf haa ta'u. Irreen gargaarsa kee humni kee maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin nu wajjiniin haa ta'u. Dhaloota keenya gargaari Waaqayyo. Dhaloota keenya gargaari Waaqayyo. Waa'ee biyya keenyaaf si kadhanna Waaqayyo. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin dubbatteetta Waaqayyo. Waan argite qabda Waaqayyo. Waan haaraan godha jetteetta Waaqayyo. Furmaanni biyya keenyaa si malee hin jiru Waaqayyo. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin yaa Waaqayyo gooftaa isa jaamaa ta'e kanaaf furmaata baadhattee gara isaa dhaqxee fayyiteette Waaqayyo. Adda amantii kana yaa Waaqayyo gooftaa fudhannee gara keetti dhiyaanna. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin obboleessa rakkina keessa jiruu fi obboleettii rakkina keessa jirtuu fi biyya keenya ciniinsuu keessa jiru kanaaf yaa Waaqayyo gooftaa furmaata addaa qabattee gara biyya keenyaa dhufuun maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin jaalala kee nuuf haa ta'u. Eenyuun bira miti furmaanni keenya. Eenyuun bira miti furmaanni biyya keenya Waaqayyo. Eenyuun bira miti Waaqayyo gooftaa adda furmaataaf gara keetti yinaabbaa. In callistu yaa Waaqayyo gooftaa waa'ee dhaloota keenyaaf. In callisne Waaqayyo in callisee warra jettaniif obboloota koo Waaqayyo in callisne hojiirra jira. Furmaata baadhatee gara biyya keenyaa hin dhufa Waaqayyo. Hin dhufa Waaqayyo. Abbaa si kadhanna Waaqayyo furmaataan gara biyya keenyaa kottu. Kana godhi sana godhi jechuun dandeenyu kun dogongoreera kun sirriidha jechuun dandeenyu. Abbaa firdii nuti hin taanu Waaqayyo garuu furmaataaf gara keetti yinaa. Lubbuu obboleessa tokkootiif gara keetti yinaa. Lubbuu obboleettii tokkootiif gara keetti yinaa. Furmaanni sirka jira Waaqayyo. Furmaanni sirka jira Waaqayyo. Yaa abbaa maqaa Yesuus Kiristoosin furmaata keetiin yaa Waaqayyo gara dachee keenyaa kottu. Yaa Waaqayyo gooftaa warra dhugaa dhabanii fi warra dhugaan jalaa sarbamee fi Waaqayyo warra dhugaa qaban Waaqayyo dubbachuu dadhabanii fi warra dhugaa qaban yaa Waaqayyo gooftaa hidhamanii fi warra dhugaatuu qaban yaa Waaqayyo faasanii lugamanii fi abbaa koo si kadhanna Waaqayyo. Si kadhanna Waaqayyo. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin gara biyya keenyaa kottu Waaqayyo. Kai Waaqayyo.
Waa'in dhiiga dhaloota nama tokkoo gara keetti gaafa iyyuu meerri jettee gaafatte miti yaa Waaqayyo gooftaa waa yaabeniif qaayee. Arras Waaqayyo gooftaa waa'ee dhaloota keenya waa'ee dhiiga dhaloota keenya dhangala'eef yaa Waaqayyo gooftaa gara keetti iyyina. Tu beekan Waaqayyo warra kana godhaa jiruuf yaa Waaqayyo hubannaa isaaniif laadhu. Isaan buqqisu hin jennu Waaqayyo. Garuu waan tokko si kenna Waaqayyo hubannaa isaaniif laadhu. Hubannaa isaaniif laadhu Waaqayyo. Hubannaa isaaniif laadhu Waaqayyo. Kara yaa Waaqayyo gooftaa kara qajeelinaatti gara dhugaatti dhaloota keenya gaggeessu Waaqayyo. Maaloo Waaqayyo haga'u yaa Waaqayyo. Biyya kana akkanatti du'ee kan jiran jecha yaa Waaqayyo gooftaa mardoo du'aa dhaggeeffachuun yaa Waaqayyo gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin biyya keenya irraa dhaabbatu. Lolis ni biyya sanatti baname jechuudha iddoo kanatti baname jechuun yaa Waaqayyo gooftaa biyya keenya irraa dhaabbatu. Furmaataan gara biyya keenyaa kottu Waaqayyo. Ayyaana keetiin gara biyya keenyaa kottu Waaqayyo. Yaa Waaqayyo gooftaa kaaba kibba lixa yaa Waaqayyo dabarsinee sitti kennina. Qomoon kamiyyuu aduu hin jennu. Qomoo kamirraayyuu dhiigna dhangala'u hin jennu Waaqayyo. Dhaloota hundumaaf karaa ilma kee Yesuus Kiristoos laatteettamitti abba. Kanaaf Waaqayyo gooftaa dhaloota keenyaaf dubbadhu. Dhaloota keenyaaf falmadhu. Dhaloota keenyaaf dubbadhu Waaqayyo. Dhaloota keenyaaf falmadhu Waaqayyo. Nurraa dhaabbatu oduun gaddaa Waaqayyo. Nurraa dhaabbatu Waaqayyo gooftaa somni Waaqayyo dhugaa Waaqayyo kan jabaatu. Nurraa dhaabbatu nuffine Waaqayyo nuffine nu haga Waaqayyo. Nuffine Waaqayyo nuffine. Abba kongaa jedhi Waaqayyo. Ingaa jedhi Waaqayyo. Ingaa jedhi Waaqayyo. Nu haga Waaqayyo. Ilmoon abbaan biraan dhabini Waaqayyo. Ilmoon haadha biraan dhabini. Haati ilmoo biraan dhabini Waaqayyo. Dhugaa Waaqayyo. Dhugaa Waaqayyo. Dhugaa. Sagalee keenya dhagee Waaqayyo. Iyya keenya dhageessa Waaqayyo. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin furmaataan gara biyya keenyaa kottu. Beektota keenyaaf yaa Waaqayyo gooftaa warra aangoo Afrikaa qabaniif Waaqayyo hubannaa isaaniif laadhu. Hubannaa isaaniif laadhu Waaqayyo. Hubannaa isaaniif laadhu Waaqayyo. Hubannaa isaaniif laadhu Waaqayyo. Anatu beekaan caalatu aangoodhaaf jedhanii Waaqayyo saba kan gurguran irratti hubannaa isaaniif laadhu Waaqayyo. Ingaa Waaqayyo jedhi dhaloota kootiin nan falmadha jedhi biyya kootiif nan dubbadha jedhi yaa Waaqayyo aga'u dhaloota keenya irraa duuti adhaabbatu duuti adhaabbatu gaddi adhaabbatu dhugaan sarbamuuni maqaa Yesuus Kiristoosiin gara biyya keenya gara dachee keenyaatti dhugaadhaan kottu. Imgoota galanni siif haa ta'u. Si amannee si kadhanne. Qaanessiteen beektu. Rakkina keenya keessatti dhiphina keenya keessatti gadadummaa keenya keessatti nun dhiisne Waaqayyo. Har'a isa barree Waaqayyo. Akka mala keenyaatti nu dandeessee waan hundumaa nu baatte oodhu nuun jette Waaqayyo. Har'as Waaqayyo gooftaa. Nyuntoo akka duudhii keenya miti yaa Waaqayyo gooftaa isa kaan yaa Waaqayyo murtoo jallaa kennuudha Waaqayyo gooftaa eenyunuuf murtoo jallaa akka kennu hin barbaannu murtoon qajeelaan si biraa dhufu maqaa Yesuus irratti dubbadhu ati falmadhu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos torbeen dhufu Waaqayyo gooftaa torbee yemisraachitti dhageenyu torbee yaa Waaqayyo gooftaa dhaloonni keenyatti gammadu kan hidhaman yaa Waaqayyo gooftaa hidhaa keessaa kan baanu yaa Waaqayyo gooftaa ayyaanni addaa ulfinni addaa gara biyya keenya gara Itoophiyaa dhufu. Gara Itoophiyaa duwwaatu hin taane gara addunyaatti ayyaanni kee eebbi kee fayyinni kee maqaa Yesuusiin kan tamsa'e ta'u. Reenkee mul'atu kan dhiiga dhangalaasu dhiiga gooftaa Yesuusiin gab kan jedhe ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoosiin kan rukutame ta'u. Faqiitaa ba Yesuus Kiristoos kaabatti kibbatti lixatti dhaloota keenya kan gaagaa jiru dhiiga dhangalaasu kan bare lubbuu balleessuu kan bare lafee caccabsuu kan bare maqaa Yesuus Kiristoosiin kan nyaatame ta'u. Humni isaa kan rukutame ta'u. Ayyaana irraa fuuna simboo irraa fuuna maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos lubbuu dhaloota keenya
keenya banneessee kan bare dhiiga dhaloota keenya dhangalaasee kan bare har'as yaa Waaqayyo gooftaa humna isaa aariifataa kan jiru maqaa Yesuus Kiristoos addunyaa keenya irraa kan xaragame haa ta'u biyya keenya irraa kan xaragame haa ta'u dachee keenya irraa kan xaragame haa ta'u yaa Waaqayyo gooftaa maqaa Yesuus nagaan kee biyya keenyaaf haa ta'u dacheen keenya fuula keetiin qulqullaa'u ayyaana kee keessatti nu eegi nus waan nu gargaarteef ulfaadhu dhaloota baay'ee Waaqayyo gooftaa waan fayyisteef waan hiikteef maqaan kee kan eebbifame haa ta'u waan hundumaaf ulfaadhu nu wajjiniin ta'e maqaa Yesuusiin. Eebbifamaa Waaqayyo si haa eebbisu. Mee keessummaa keenya kabajaa guyyaa irraa kana booddee maatii Obdi miidiyaa taatee yeroodhaa gara yerootti sin tajaajilti. Mee Waaqayyo si haa eebbisedhaan Waaqayyo si haa eebbisu. Si'a sadi Waaqayyo si haa eebbisu. Amma dhumaatti Waaqayyo si haa eebbisu ayyaana isaa siif haa baay'isu amma dhumaatti mana isaa keessa. Jesus walxuxuqqee nun dhorku eebbifamaa ayyaanni gooftaa bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Waan nu hordoftaniif gooftaan isin haa eebbisu. Addaan hin kunnu isin addaan hin kutinaa. Ittuma fufaatii Waaqayyoon kadhadhaa. Waaqayyo furmaata fida harka hin kennina. Waaqayyo isin gargaara. Eebbifamaa yuutuubii keenya Obdi miidiyaa subscribe godhaa. Yuutuubii keenya Obdi miidiyaa subscribe godhaa. Sagantaa keenya ilaalaa. Sagantaa nuti achirratti feenu ilaalaa. Baay'ee isin jaallanna Obdi miidiyaa qofa osoo hin taane siidaa tuub hordofaa sagantaa keenya hordofaa. Baay'ee isin jaallanna ayyaanni Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Halkan gaarii. Shalom.